Waldaan Interpreneroota Shaggar waggoota afur dura bara 2019 abbootii qabeenyaa muraasni hojii dhabdummaa xiqqeessuu keessatti akkaataa gahee isaanii bahuun danda'amu irratti hojjechuudhaaf kan hundaa'edha. Ergasiis namoonni dinagdee beekumsaan deeggarame akka horatanii fi keessumaa dargaggoota irratti xiyyeeffachuudhaan leenjii fi hubannoo dhiyeessii faayinaansii walitti hidhamiinsa gabaaf qorannoo irratti hojiiwwan adda addaa hojjetaa turee jira. Waldichi yaa'ii isaa waggaa arfaffaa bakka pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hooggantoonnii fi miseensonni waldichaa argamanitti magaalaa Finfinneetti taa'eera. Yaa'icha irratti gabaasa raawwii hojii waldichaa kan bara darbee kan dhiyeessan Pirezidaantiin Waldaa Interpreneroota Shaggar obbo Bulbulaa Tulee waldichi bara hojichaatti qofaa namoota 50,000 ta'aniif leenjii kalaqaa fi interprenershippii kennuu fi kanneen 400 ol ta'aniif ammoo dhiyeessii faayinaansii ka'umsaa taasisuu himan. Gaafa hojii jalqabnu namni nama lama qaxaree jiru ara nama 200 yoo ga'e kaapitaalli isaa probably miliyoonii xiqqoodhaan ka ture biliyoonitti yoo seene hammam impaaktiin isaa akka jiru argisiisa jechuudhaafi. Kana alalle business isaanii diversify godhanii international business keessallee seenanii innovationii gara garaa amma sitti arguu kan dandeettan baay'ee kan hojjetan asuma trainingii kenninee fi nama gareedhaaf personal guarantee fa'aa kennaa fi turree asgaanii jiranii amma hojiin babal'atee baay'ee deemee regional government illee aga guarantee biliyooniin ga'utti sappoortii godhee baankonni illee itti hirmaatanii kun hundi maaliidhaaf namni amma mana barumsaa gale hundi Interprener jechuun interprener yoo ta'e daldalaa duwwaa ta'a investerii duwwaa ta'a jechuu bichaa odoo hin taane private sectoris ta'e public sectoritti humni namaatu iyyuu hojjechuudhaaf entrepreneurial thinking qabaachuu jira. From simple employer to entrepreneur akkasitti deemuu jira. Yoo san ta'e managementiin privateis kan public illee effective ta'a yaada jedhu jira. That's why entrepreneurship is a concept isa mana barumsaa tiif sadarkaa gaddeemee wanti dhufaa jiruu fi wanti yaadni akkasii godhamaa jiruu fi namoonni yaada isaanii akka guddatan. Why entrepreneurship yeroo dubbannu we are talking about waan kudhaniiti. Entrepreneurial competency kan jedhan waan kudhan like example risk taking kan jennu commitment kan jennu patience kan jennu planning mal kannin kan fakkaate kan jennu kunniin problem solving yaanni kun hundi business duwwaadhaaf miti public serviceefis ta'a jechuudha. So public service mataa isii efficient effective service gochuu kan danda'u biyyi jijjiiramuu kan danda'u thinking akkanaa yoo jiraateef jechuudha. Sababa kanaaf amma entrepreneurship namoota daldalanii ganzaba argatan duwwaa odoo hin taane yoo private illee qaxaramanii hojjetan ta'e mootummaa sarvii yoo gaggaa jedhan ta'e yoo mana iddiriittis hojjetan ta'e thinking akkasiisan qabaatanii wanta hojjetan sun waan hojjetan san karoora entrepreneur thinking akka hojjetan jechuudha. Kana malees daa'imman yaada kalaqaa fi daldalaa qabatanii akka guddataniif piroojeektoonni daa'imman egeree biyyattii ta'an irratti xiyyeeffachuun hojjetamaa jiraachuus dubbatan. Hojii gaggeessaa olaanaan waldichaa obbo Alamuu Zallaqaa gama isaaniitiin guddina itti fufiinsa qabuuf kalaqaa fi interpreneroota jajjabeessuun murteessaa ta'uu fi waldaan interpreneroota Shaggaris dargaggoota abdii biyyaa ta'an irratti xiyyeeffachuun hojii hojjetameenii bu'aa gaariin argamaa jiraachuu himaniiru. Horn entrepreneur growth oriented warra ta'an walitti qabnee leenjisnee nama 150 uummachuu qabna akka walii galaatti kan jedhu inni kaan akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Qabeenya beekumsa irratti hundaa'e uummachuuf jechuudha. Qabeenya beekumsa irratti hundaa'e kana horachuuf immoo waan gurguddaa arfan kana gochuun nu barbaachisaa jedhamee adda bahee taa'eera. Tokko leenjii kan jennu kana namni qabeenya beekumsa irratti hundaa'e horachuu kan danda'u ogummaa yoo qabaate beekumsa yoo qabaate ogummaaf beekumsi qofa immoo gahaa miti. Achuma immoo amala gaarii qabaachuu qaba. Ga'umsa entrepreneuriyaa gaarii qabaachuu qaba. So technical entrepreneurial trainingiin akka kennamuuf kallattiin taa'ee paakeejiin leenjii hojjetamee trainingii kenninaa jechuudha. Kun murteessaadha. Critical factoryidha jedhameeti lafa taa'eera jechuudha. Inni lammaffaan access to finance. Keessumaa waa'ee dargaggootaa yoo haasofnu dargaggoonni yeroo baay'ee collateral yookaan immoo wabii waan hin qabannee fi yaada kalaqaa gaarii qabaatan illee gara sana galuu hin danda'anii kan jedhuun waggaa 4 dura
isa kana baay'ee hojii advocacy irratti hojjechaa turre akkasumas immoo financial product adda addaa uumne deeggaraa gara hojiitti gashaa turre jechuudha. Access to finance akka hojii lammataatti murteessaa otoo hin taane barbaachisaadha jedhamee kan lafa taa'edha. Because namni yoo ogummaa hin qabaanne ogummaa entrepreneurummaa sana yoo hin qabaanne beekumsa yoo hin qabaanne maallaqa amma fedherree hammaarree yoo itti kennane gara qabeenyaatti jijjiiruu hin danda'u. Hin barbaachisa garuu murteessaan isa miti. Yeroo barbaachisutti warra carraaqaa jiran kanaaf akkaataa kamiin sappoortii gochuu qabnaa kan jedhu lafa keenya hojjechaa jirra. Inni biraan market linkage dha. Kunirree of course part of access to finance garuu hojii bal'aa hojii waan ta'ee jiruu fi qobaatti akka hojjetamu goone irratti hojjechaa jirra jechuudha. Namoota dargaggoota reef yaada uumanii hojjetan warra warshaa gurguddaa qaban wajjiniin akkaataa isaan walitti dhufanii waliin hojjechuu danda'an irratti irree kana jalattidha kan hojjechaa deemnu. Inni biraan research and development entrepreneurial ecosystem improve gochuuf kan hojjetamudha. Kuni yeroo baay'ee dhaabbileen hin jalqabu kan dargaggootaa kun startuppiin successful hin ta'u sababiin isaa maali kan jedhu qorannoon gaggeeffame ecosystemiin isaa improve ta'uu bifa qabuu danda'uun yaada walii jijjiiraa deemuutu jira. Inni kun immoo akka arfaffaatti kan hojjennudha jechuudha. Sirnaa kun entrepreneuraa jabaa ta'e yoo hin jiraanne namni yaada kalaqaa barbaade qabaate waliin du'a malee qabeenyatti jijjiiruu hin danda'u, kaampaanii uummachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf natti fakkaate amma dhiyeenya mootummaan illee hedduu irratti xiyyeeffatamee kan hojjetamaa jiru startup Itoophiyaa kan amma laawunchii ta'ee jiru hedduu kana keessatti waa hedduu nu gargaaruu kan danda'udha jennee yaadna. Inni kun haala mijaawaa bareedaadha jechuudha. Dargaggoonni kana beekanii seeraan itti fayyadaman jennaan sirnaa koo entrepreneuraa hedduu kan fooyyessuu danda'udha. Suni hedduu nu gargaara jennee yaadna. Hojii uumtoonni waldichaa leenji'uun hojii uummatanis qabeenya birrii biiliyoona 34 ol horachuu akka danda'an ibsameera. Kun ammoo dargaggoonni yaada daldalaa fi interpreneurshipii qaban hedduun waldicha waliin hojjechuun jijjiirama gaarii fiduun abdii egeree biyyatti akka ta'anii fi kaka'umsa fi jalqabbii gaarii ta'uudha kan ibsame. Kan bara kana karoorfannee bara 2023tti nama 150 leenjisuu ture. Haa ta'uuti garuu in between haala jiru ilaallee gabaawwannoo keenya pilaanii keenya revise goone ture as the end of the first quarter nama 80 leenjisnee karoorfannee jechuudha. Irra deebinee ilaallee sagantaa leenjii kana jalatti sagantaalee adda addaatu jira. Presidential Youth Entrepreneurship Training for Economic Empowerment ka jennu kan dargaggoota ittiin empower goonu jira. Growth Oriented Entrepreneurship kan ittiin leenjisnu jira. Because kan nuyi hojjennu startup qofa irratti miti. Startup in jiru, early stage business ka jennu in jiru, growth oriented in jiru. Jarri kun promising ta'anii gara fuulduraatti warra deemanii employment opportunity guddaallee uumuu danda'an akkasumas immoo kaapitaala hedduu horachuu danda'an jennee warra dhamannu irratti hojjenna jechuudha. Entrepreneurial leadership training irree paakeejii hin qabna hin kennina jechuudha. Artpreneurship training jennee kan barreen gaddaa artistootaaf kan kennine jirra. Artiin entrepreneurship yoo jijjiirame achi keessa potentiaaliin jiru waan jabaadha. Sosochii gaarii dhuumeera akka dhuunfaatti kan socho'anii hojjetan waa hedduu jiru. Leenjii kana fudhatanii moomentii gaarii dhuumeera sanarree karoorfannee achi keessatti leenjii sanallee kennineerra jechuudha. Inni biraan regenerative entrepreneurship training kan jedhu very special kan ta'e qabna. Waliin dorgomuu, waliin guddachuu, waliin argachuu, waliin kan jedhu wal dorgomuu tun taane against situation waliin ta'anii dorgomuu. Investor ta'ee yogguu seenu namoota naannoo sana akkaataa akkamiin qabadhee bahuu danda'a ka jedhu irratti nama waliin hojjetu jechuudha. Obbo Makuraan fa'aa namoonni kaan hin jiru, obbo Geetuun Faarree, Soorettiin illee, kaan illee, Giiftiin kanadha kan isaan exercise gochaa jiranii jechuudha. Dargaggoota empower gochuu lafa hojjetan sanatti waliin akka hojjetaa deeman, waliin akka guddataa deeman kan irratti taasifamu jechuudha. Inni kun hedduu irratti hojjetame jennaan ofittummaa namni hin qabaatu wal qabatee guddachuu danda'a. Wal dorgomee, wal cuucee, wal dhiibee deemurra wal deeggaree waliin ta'ee haala jiru sana mo'atee fuulduratti bahuu akka danda'u waan nutti
mul'isudha. Sunni sagantaa tokko jechuudha. Inni biraan business development program ka jennu qabna. Leenjii edda kenninee booda kenna tajaajila daldalaa hin kennina. Isa sana nama 500 karoorfannee jirra. Kun adda baasuu irraatii jalqabee hanga interventionitti kan geessu jechuudha. Sana irratti hojjechaa jirra jechuudha. Boruu keenyarraa bifa akkasiin hojjechaa ijaarrachaa deemuu hin dandeenye kan jedhu keessa contribute gochaa jirra jechuudha. Kan 80 karoorfanne keessaa 50,258 kana keessaa dubartoonni 17,000 jechuudha. Isa kana leenjii bakkaan ga'uu dandeenyeera. Over the years yogguu laallu gaafa 20 yogguu jalqabnu baay'ee xiqqishuu ture. Akka humna yeroo sanaan qabnutti xiqqishuu illee jedhamu. Haa ta'uuti garuu amma immoo bakka jabaata irra geenyeeti jirra jechuudha. Hojiin keenya babal'ataatuma deemee jira jechuudha. Gama biraan kan business development programii kana kan BDSC karoorfanne 500 keessaati namoota 999 akka waliigalaatti tajaajila BDSC kana kennuufii dandeenyeerra jechuudha. As keessaati startuppiin hin jiru. Akkasumas immoo existing businessiin jiru jechuudha. Startuppii 207 tajaajila BDSC business development service kennuudhaatii dandeenyeerra jechuudha. Haalaan addunyaan keessa jirtu waliin wal simsiisuun rakkoo hojii dhabdummaa fi dureeyyoota bal'inaan horachuudhaa fi daa'imman sadarkaa gadiirraa ka'anii yaada interpreneurshipii fi investimentii qabatanii akka guddataniif hojiin qindoomina dhaabbilee adda addaa waliin hojjetamaa jiru hedduudhas jedhameera. Yaarrimeen interpreneurshipii kun sadarkaa ijoolleetti akka babal'atuufis dhaabbilee garaagaraa akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa, baankota, biiroo barnoota Oromiyaa dabalatee dhaabbilee garaagaraan tumsii taasisaa jiran olaanaa ta'uunis himameera. Kun ammoo hojii daldalaa fi investimentii qofaaf osoo hin taane hojiiwwan hedduu salphisuu fi ammayyeessuuf illee kan gargaaru ta'uu waltajjicha irratti kan eerame. Daa'imman kalaqaa fi yaada interpreneurshipii qaban akkaataa deeggaruun danda'amu irrattis aadaa fi duudhaa kaleessaa hawaasa keessa ture kan handhuuraa jedhuun akkaataa namoonni salphaatti deeggaruu danda'an irratti marsariitiin banamee sifoomeera. Yaada kana kan dhiyeesse artiist Gadaa Hamdaa rakkoowwan jiraniif waanuma hawaasa keessa ture ammayyeessanitti fayyadamuun furmaata hedduu akka ta'ee fi marsariitii dhiyaate kanaanis akkaataa daa'imman deeggaruun yaada fi hojii isaanii eegalan kan tumsu ta'uu dubbateera. Oromoon dhalattuu baay'ee kabajaa hin simataa. Maal godhaa yeroo haadhatti gumaata dhufu handhuuraa daa'imaaf immoo handhuuraa kenna. Akkaataa dhaloonni egeree biizinesii keessa seenee biizinesii jabaa waan dhaloota hoogganee waan dhaloota jabeessee waan biyya kana immoo sadarkaa isiin barbaachisutti geessuu irratti xiyyeeffata. Ammumarraa dhaloota irratti hojjechuu irratti xiyyeeffata sagantaan walii galatti. Ana immoo kanarratti wanti an dhiyeesse akka riisarchis ta'ee akka yaadachiisu yookiin immoo waanuma hawaasa keenya keessa jiru sirna handhuuraa hundi keenyaa ni beekna. Sirni handhuuraa akkuma beekamu daa'imti akka erga dhalantee handhuuraan kennamee fi qabeenyi ishii sun achirraa ka'ee hamma kiila lixuutti. Kiila lixu jechuun amma biiliyeenar amma sisteemii amma kana keessa jedhamu jechuudha. Oromoon biizinesii qulqulluu, biizinesii biyya ijaaru, biyya gabbisu, dhaloota immoo jaalala uumu, arjummaa uumu handhuuraa kana karaa kanaan ijoollee isaa guddisee hamma ga'e isaa amma sadarkaa kiila lixuutti geessaa ture. Kun ammoo Oromoo hunda birayyuu hin jira. Akkamitti bara kana keessatti immoo sisteemii sana osoo gadi hin dhiisin waan biyya keessaa yaada biyya keessaa falaasama biyya keessaa fuunee akkamitti addunyaa kana ammaa kana wajjin wal simsiifnee dhaloota kana wajjin hojjechuu danda'amu yookiin immoo dhaloota kana dhaloota ga'aa dinagdeen siyaasaan waa hundaan bilchaataa ta'e uumna jenneet kana dhiyeessan. Saganticha irratti namoota waldichi leenjisuudhaan yaada daldalaa isaaniitiin gara hojiitti akka galaniif deeggaree fi jijjiirama guddaa argamsiisan akkasumallee fakkeenya ta'anii fi beekamtii fi badhaasni adda addaa kennameera. Isaanis fakkeenyummaa fi milkaa'ina isaanii hordofuudhaan dargaggoonni yaada kalaqaa fi daldalaa isaaniin gara hojiitti galuun ofii fi biyya isaanii guddisuu akka qaban dhaamaniiru. Mul'atu naan jedhanii dhaabbata Nice Innovation Incubation Center yookaan immoo startup supporteriidha. Private sector for profit dhaabbatee jirudha. Shaggar entrepreneuring yeroo jalqabee kaasee leenjii jalqabaa fudhachuudhaan hojiitti galle yeroo ammaa kana ijoollee 1,200 ol leenjisnee incubate gochaa gara startupitti gashaa jirra. So dargaggoonni yaada kalaqa teekinooloojii qabanii biizinesii haaraa qabanii gara kanaatti yoo dhufan
directly fayyadamuu danda'u akka sila pirezidaantiin kaasan dhageessanii fixed asseetiin kufaa gatii jiruu fi namoonni intellectual property irratti value gochuu gatii qabanii fi baankileen akkuma mana qabatanii birrii laachuu danda'an akkuma konkolaataa qabatanii birrii laachuu danda'anii mirga qabeenyummaa sammuu qabatanii liqaa kennuu sadarkaa isaan ga'an irra gatii jiranii fi siistama kana keessatti dargaggoota gargaaruu irratti kan nuti hojjennu. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa damee kanaan hojiin jalqabbii hedduun eegalamuu fi waldaa antarpeenaroota shaggariin hojiin dargaggootatti abdii horu eegalullee ammas caalatti irratti hojjetamu akka qabu dubbataniiru. Qabeenya uumamaa hedduun Oromiyaa keessattuu jiru qabeenya sana gara uummanni itti fayyadamutti jijjiiruudhaaf xiyyeeffannoon intarpeenarshiippii fi ogummaadhaaf kennamu cimuu qaban xiyyeeffannoo mootummaatii jedhan. Abbootiin qabeenya keenya koomiitir ta'anii waan kana bocanii akka hojiitti kan gochuudhaaf tattaaffii isin gootan akka mootummaatti baay'ee isin dinqisiifachuu barbaanna. Garuu hojichi immoo hojii guddaa hojii barbaadudha. Ija kanaan yoo ilaallame gaarii natti fakkaata. Kana jedheen akka waliigalaatti shaggar intarpireenshippiin waggoottan arfan hojii abdii namatti kennu saba keenyaafis ija saaquu danda'u hojjetanii jiru. Isa baay'ee dinqisiifachuun barbaada. Abbootiin qabeenya keenya ofirraa hafanii dargaggoota haaraatti abdii horuudhaaf ija isaanii saaquudhaaf karaa isaan irra darban sanarra akka isaan hin dabarre karaa fooyyee qaburra akka darban gochuudhaaf hojiin isaan jalqaban hojii abdii namatti horu. Duraan bakkaan yeroo dubbatan dargaggoota nu caalaan horanneeraa jedhaniiru. Isaan immoo deebisnee horachuudhaaf nu hundumtuu asitti wal ga'uun qabu. Jara warra dura jiran kana deebisnee horachuudhaaf yoo ta'e kisaaraadha. Jara kana namoota caalaan isaan caalaa namoota innovative ta'an creative ta'an addunyaa irratti dorgomuu danda'an uumaa deemuun hin barbaachisaa. Gama kanaan shaggar intarpireenshippiin hojii baay'ee abdii namatti tolu hojii guddaa hojjeteera. Maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadha jechuun hin barbaadu. Uummanni keenya waan hedduu qaba. Waan baay'ee qaba, qabeenya baay'ee qaba. Qabeenya uumamaa hedduu qaba. Kan beekamus jira, qabeenyi hin beekamne immoo hedduutu jira Oromiyaa keessa. Rakkoonii fi ka'umsi hiyyummaa keenyaa qabeenya qabnu sana bulfachuu dadhabuu keenya. Qabeenya qabnu sana bulfannee nuuf galee qabeenya sana karaa qabeenya dhugaatti jijjiiruu qaba, karaa qabeenya uummanni itti fayyadamutti jijjiiruu dadhabuu keenya. Kanaaf hiyyummaa nuyi qabnu kun hiyyummaa hojjechuu dhabuurraa, yaaduu dhabuurraa, dadhabuu dhabuurraa filannee itti yoomnedha malee Rabbiin lafa badhaa turetti nu uume. Qabeenya bal'aa qabu, bishaan qabu, biyyee qabu, albuudan beekamne hedduutu Oromiyaa keessa jira. Baay'ee iddoo tarsimaa ta'e jira. Kanatti gargaaramuu dhabu. Kanaafuu kana keessa karaan itti baanu karaa biraan jiru. Karaan itti baanu xiyyeeffannee waan qabnu hubannee isa giddu galeessa godhannee rakkoo kana keessaa bahuudhaaf karaa intarpireenaraal ta'een dubbii jiru jijjiirudha. Mootummaan keenya mootummaa intarpireenaraal ta'utu irra jiraata. Namni keenya intarpireenaraal ta'utu irra jiraata. At all level. Namni keenya ogummaa qabaachuu qaba. Intarpireenaroonni jiran taanaan rakkoo kana hiikuun hin danda'amu. Hojjannee nyaannee buluu dandeenya ta'a. Weelzii garuu kireet gochuu hin dandeenya. Qabeenya dhugaa weelzii kireet goonee dhalootaa dhalootatti dabarsuudhaaf hiyyummaa kana hunda irraa buqqisuudhaaf intarpireenaroota miiliyonotaan horachaa deemuutu nurraa eegama. Amma rakkoon asii fachitti jiru irra caalli isaa qabeenya carraadha. Carraa sana garuu namoota carricha hubatanii carricha qabatanii carricha hojiitti jijjiiruu danda'an gaafata. Kanaafuu intarpireenaroota uumaa deemuun mootummaa naannoo keenyatiif dhimma baay'ee istiraateejik ta'edha. Dhimma baay'ee murteessaa ta'edha. Isa kanaaf seerota mijatan, imaammatoota kanaaf haala mijeessan, hooggansa kanaaf haala mijeessu sadarkaa sadarkaatti uumaa deemuun nuuf baay'ee murteessaadha. Kanaafidha sirna barnootaa keenya keessatti amma kutaa tokkoon kutaa afuriitti xumuramee jira. Kid intarpireenshippiin akka barnootaatti akka kennamu. Amma leenjii gaggabaabaa kennu kana aduun taane dakaa jalqabanii ijoolleen ilaalcha kanaan qaramaa akka dhufan. Kutaa
shanii amma saddeetitti immoo qophii bal'aan irratti gaggeeffamaa jira. Akkuma xumurameen kitaabonni sun galanii akka ijoolleen barnoota irratti argatan goonee injii dhalootaa saaqamee dhaloonni qophaa'ee carraa qabu kana akka humna qabatamaatti jiru gochuudhaaf yaadamee kan hojjetamaa jiruuf. Kanaafuu gama kanaan Shaggar Entrepreneurshippiin waggoottan arfan darbe hojii fakkeenyummaa qabu hojjettanii jirtu. Bara 2017ttis warra hojii isaaniif fakkeenya ta'anii fi kanneen yaada daldalaa haaraa qaban namoota miiliyoona 1 ol leenjisuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa karoora qabaachuu fi karoorri kun akka karaa qabatuu fi waldaalee interpreneroota akkasiirraa gahee guddaatu eegamas jedhaniiru. Akka mootummaa naannootti bara dhufu bara 2017 akka Shaggar Entrepreneurshippitti oduu hin taane akka mootummaa naannoo Oromiyaatti daldaltoota, kontiraaktaroota, qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keessa warra hojii isaaniitiin cimanii fuulduratti bahan fi namoota biizinasii adda addaa keessa jiran akka waliigalaatti nama miiliyoona 1.1 leenjisuudhaaf karoorfamee jira. Isa keessatti Shaggar Entrepreneurshippiin gahee liiding roolii taphachuutu irra jiraata. Kaarikulamii isaa diivelooppii gochuu keessatti hojii adda addaa keessatti bal'inaan irratti hirmaatanii jiru. Garuu kun akka karaa qabatu ammas bal'inaan keessatti qooda fudhachuutu isin irra jiraata. Waggoottan darban daldaltoonni Oromiyaa keessatti reejistardi ta'anii hojjechaa turan akka waliigalaatti waggaa 5 dura naannoo nama 200 ture. Amma daldaltoonni Oromiyaa keessatti galmaanii taaksii kaffalaa hojjetan nama 200 ol darbee jira in 5 years. Jarri kun garuu yoo leenjii akkanaatiin utuu cimsinee achi keessaa nama baay'ee baasuu dandeenya. Hundi isaanii ol ba'uu hin danda'an. Garuu nama daldaltoota 700 waan ol ta'an waan adda addaa shaakalaa jiran kana utuu gaa'ee gochuun danda'ame deeggaruun danda'ame waan hedduu ittiin hojjechuun danda'ama. Kanaaf isaan dabalatee kontiraaktaroota dargaggoota himaaxarraa gurmaanirraa kaasee kallattii adda addaan keessatti hirmaachifu dabalatee namoota biizinasii adda addaa keessatti qooda fudhatan daballee namoota hoteelii fi hospitaalitii irratti hojjetan daballee seektara hundarrayyuu qonnas daballee nama miiliyoona 1.1 leenjii kennuudhaaf karoorfamee jira bara 2017. Isa keessattis Shaggar Entrepreneurshippiin 50,000 maal 10,000 kana lakkaa'uu keessaa ba'ee 100,000 akka lakkoofsa jalqabdan gabaasa akkasitti akka nuuf dhiyeessitan abdiin qaba. Hojii kalaqaa fi interpreneurshipii jajjabeessuun guddinaa fi egeree biyyaa ijaaruu keessatti gumaacha guddaa waan qabuu fi caalatti irratti hojjetamuuf tumsi qaamolee sadarkaan jiran murteessaa ta'uus saganticha irratti eeramee jira.